خونو الله الله تكبير بفجر السلام عليكم. ما شاء الله عليكم السلام ورحمة الله ما تسكون ميمي خرا ساعتك قوتو اسم خرم خطير سبرباد نمني برانكي نقودني نمني بديت ديمي ما تسكون ميمي لها Duraan dursee obboleeyyan kiyya tiktaak irratti argamtan xiqqaa fi guddaan dhiiraa fi dhalaan keessan amma yeroo hirriibaa isaan biraa fi amma yeroo nama keessa jiru isaaniif guyyaa hundinuu keessan xiqqaa fi diimaa gurraacha osoo hin jenne assalaamu alaikum irra deebiin isin jechuu barbaada. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Jaalalaa fi kabajaan ta'onni tiyyarraa burkitee isin haadha qabduun jaa. نعم Dhugaadha bu'aa bayyinii keessaa hin irraan tana tiktaakii kana keessa seenee wallaahi waa hedduudhaan itti muddame. Ani irraan tana dhufee saba kiyyaaf asitti ijoollee ispeeshaalii dargaggoo akka kiyyaa biratti argamee isaaniif fakkeenya ta'uun kiyyaa dhugaa dubbachuudhaaf hedduun itti gammada. Maaliif obboleessa keenya abdeelleen haa galatoomuu asirratti naaf hiree nageessuudhaaf hedduun gammadee maaliif waan biraatiif illee osoo hin ta'in kabajaa isaaf qabuu fi kanneen saba kiyyaaf qabuuf har'a dhugaa namni yeroo hedduu zakii daalaas zakii neessa jira meeqanii jee hedduu yaaddawaa ture. Kanumaanuu asirratti na harkanii yaada jiruu fi ani waan kana dirqameetuma malee asirratti illee harkamee nama akkasitti illee garsiisuu fi jechuuf illee ani nama sooshaal miidiyaatti illee miti dhugaa dubbachuufi laakiin immoo jaalalaa fi namuma gartee yaada tokko asirratti ibsachuu fedhuu fi yaada atummaan kunuu nama akkamii isuma kanaa umeen ilaallaa tiktaakuma kanaa nama hedduudhaatu maqaa isaatiin banatee jira. Mee inni hunuu kamii innoo tiktaakii kana ni qabamu akkamii yaada jiru garte. Kanuma hundaafuu mee waanuma kanaa warra anummaan as bahee isaaniifis mee fakkeenyaa ta'u ani waa'ee tiktaakiitii fi waa'ee sooshaal miidiyaa kanallee hedduu raawwannan jiran yooniin seenee ilaalee feesbuukii sanilleen yeroo gargaarsaa fi haalli tokko onlaayinii irratti yoo wanni maxxanfamu laalumaaf malee nama sooshaal miidiyaatiin miti immoo warraan kana dhugaa dubbachuudhaaf tiktaakii jechuun dirree mu'asharaa jechuun obboleessa fi kanaaf har'a dirree mu'asharaa kanarratti argamee gaa amma warri gartee cicciree fuudhee sagalee tiyya tana gartee facaasuu fi kanatti hofluu fi kana qoosuufu si galtee wallummaan koomadiidha jaamtu uzuliyuu fi kasoonkoo fi tayyattu tunii fi hundinuu warraan tanagaa haa oowwifatanii hojeetu dhugaa qabachuudhaaf ani dhugaa nama shabaabaa nama gartee nama qofluu fi jaalachuu nama simachuu nama hedduu kabajaa xiqqaa guddaa osoo hin jenne dhabaa fi qabaataa osoo hin jenne kutaadhaanii fi gandaanillee nama fiduu miti immoo akkanatti saba kiyya dura taa'ee isaanii wajjin yaada tokko wal jechuun hedduu natti tola. Kanumaan wal qabsiisee immoo har'aan tana bu'aa hedduu takkaan na mudatee ani waan kanallee hin beeku immoo akkuma abdiin jeetti reefu siif tuqeetu ture waa'ee maqaa doktorummaa kana akkamii doktorummaa jennee zakii yaamnamoo akkamii yaada jiru irratti gaafii dura hogguunanii geestii keessa seenu waan hin dhageenyaa. osoo atiin dhufin dura dhiifamu osoo atiin dhufin dura maqaa baasaaf jennaani namu doktor Khan Baabaa Khan Haaji yaani doktorri heddummaannaan bas doktorummaa keessaa fudhannee nama kun almost nama afur irratti doktorummaa kana doktoreetii kabajaa siifan nu deemna nurraa fudhattaayii asumaanuu sin jennaa mee akkam jedhu kana irratti deebisaa kan nu barbaada. Haaliif ani dhugaa dubbachuuf doktorummaa sin barbaadu waan muuxannoo ittiin qabne siif gartee dhugaa namni amma asirratti bahu ijoolleen keenya ni agarra doktoreetummaa
kabajaa tagarteetiin wal qoosanii fi kanuma abbaanii fi fanni tana taati namni immoo bifa biraatti gara biraatti illee akka biraa hubachuu waan danda'aniif ani sanii yoo na yaamu baattan natti tole jechuun yaada dhiifama wajjin. Tole galatoomii Zakiin nama olii tana hin feene irraa takka ganan harki keessatti Zakiin jalqaba irratti obboleessa keenya abbaa hiyyeessaa yeroo tante qaalii aarsaa gootee sagantaa tana irratti nuuf argamuu keetiif galata maqaa kiyyaa fi maqaa ummata daawwattoota kiyyaatiin galatoomsiin jechuu barbaada. Egaa daayirektii kama sagantaati seennaa gara sagantaa osoo hin seenne duratti Zakii waan jettu ni qabda. Sagantatti daayirektii seenuu deemna amma karagaa fi deebii. Dhugaa dubbachuuf nama waliin jedhullee hin jiru immoo waan na mudaterraa tasbii tanaan fidadhee galtee. Maaliif bidatte Zakii tasbii? Dhugaa tasbiitu wanni irratti dhuftee fi arra Zakiin paablika irra bahee namni arra akkuma reefu jeesanitti uzunniu fi maal fi gartee kan sonko fi wii jechuun tulluudinuu irratti yaa rabbi afaan namaa jala ana baasi jecha illee kan ofaanii bahu gartee kalaama namni illee itti gammadu kagaltee dhiiraa dhalaa osoo hin jenne isaan illee itti gammadan rabbi na haa godhu anallee haa tokkummaa namaatii fi jaalala namaaf raabsu rabbi na haa godhu yaada jiru irratti kana fidadhee jechuu barbaadeeti kana hara sagantaa naafettan irratti deemuudhaaf min qabu banuu dandeessa. Okay. Galatoomii ummata keenya galatooma ulfaadhaadha taattaa fi ammallee itti fufaadha isin hojii teessan anis hojii tiyyan jalqabaa Zakiinis waan gaafatame irratti dhaabbatee inshallah deebisaa gaggaarii akka nu deebisu abdii qabna hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan afeerraa keenya sagantaa bareedduudha galatooma ulfaadhaadha. Tole mee jalqaba irratti Zakiin maqaa kan kee guutuu yeroo takka do not disturbing godha telefoonni kiyyan irra bilbilamu jira daqiiqa takka na obsaadha dhiifama yeroo takka. Okay, difama. Thank you Sadiq galatoma warreen Zakii asumaanu dhaamsi lammadaa challenge nak kanname namni ol seen tanundi Zakii follow godhu akkan daganne kuma 4,800 irra jira follow godhaadha. Tole mee jalqaba irratti maqaa kan kee guutuu Zakiin eenyu? Zakiin eessatti dhalate? Sambooda biyya baqaa eessa jiraate? Amma hoo eessa jira Zakiin? Maqaan kiyya Zakii Muhammad Idrisi Zakiin dhaladhe magaalaa Haramayaa aanaa Harargee Bahaa bikiniin biyya baqaatti amma immoo bikiniin jiru magaalaa Dallas Texas Ameerikaadhaan jira yeroodhaaf. Galatoom jalqaba gaafa biyyarraa baatu bara kam ture akkasumatti umriin tantee meeqa turte gaafa san gaafa karaa biyya baqaa deemtu? Dhugaa dubbachuuf yeroo nani biyyarraa deemu amma waggaa 8ti. Waggaa 8 biyyaa baate? Maaltu si mudate karaa kanatti yeroo deemtu achirraa kaatee aga Naayiroobii gahuuf? Maaliin makiinaa akkamii si dhiisan umrii xiqqoo saniin? Ani akkootiyaa fi abootiyaa wajjin biyyarraa ka'ee karaa Naayiroobii dhufe. Yeroo sanitti Indegee jaanii xayyaara xiqqaa tokko jira kanama 12 fuudhu. Sanini karaa Moyyaaleetiin achirraa horee Naayiroobii seenne. Yeroo sanitti wanni nama jette karaa kana hagaa Naayiroobii jirutti wanni akka hin jiru jechuudha. Allatummaan inni ajaan ta'e alhamdulillah. Mashallah. Zakiin ijoollummaa isaa akkamitti dabarse? Maal irratti dabarse jetti gaafiin? Akkamiin dabarsite ijoollummaa hanqe?
Ani ijoollummaa irraa eegalee hedduu nama daldala yookaan nagdatu waa godhuu jaallatu. Jalqaba eegaan irraa biyya Naayiroobiitti dhufee barnootaan eegalee Usumaan barnoota barachaa jirutti gidduunis daldala nagada gartee maaf achi keessa waa gurguranii fi wantee yaalaa erguu eegalee waan akkasiitiin eegalee daldaluma keessatti bareechuu dandeessan. Thank you. Sagalee jechuu jiran hordoftoonni sagalee zakkii sagalee hin dhagahamu. Amma ni dhagahama. Yaa bilbila lafa wanna godhee jiranii sagalee isaan biraatti tole. Galatoom maaliif zakkii daalaas hin jiru turan hawaasni siitu baafate moo maqaa kana hawaasaatu siif baase zakkii daalaasiin beekamta hawaasa biratti eenyutu siif baase maqaa kana? Akkuma beekamutti Daalaasiin magaalaa Texas keessa jirtu. Homaatu maqaa isaanii moggaasee naa moggaasee. Thank you. Ammallee sagalee jirame sagaleen irraa akkana qabeesni hojjaa ta'uu irraa. Akkanatti amma silaa bikka maayikiisa waan wayii xiqqoo silaa jala keesse akka sagalee hin danteessin. Hayyee. Akkana bareeddu amma sagaleen silaa. Ya abdi ya kemarin aku tebur ya boleh sih. Wani beni nama beni tu jani. Okay. Amma ni dagama hordoftoota me zakki me Amma dagama. Dagama. Okay, kulkullu dah sagaleen ni dagama mi amma. Achi na dagenya ni sani dageni mara kina.